Bashir. Bakkuma jirtanitti taa'ame. Haasawaa hayyoota keenyaa dhaggeeffachuudhaaf sagantaan ni eegala waan ta'eef kanaaf immoo naamusni barbaachisaadha. Bakka jirtanitti taa'a. Warri taa'uu hin barbaanne gara duubaatti siqa.
isin wareegaman kafalle osoo ta'e hawaasni biyya alaafiyaa sirnaan kanaatiif galanni keessan guddaadha. Dhugaa maadhaaf yoo ta'e abbaan qabsoo kanaa isin as dhaabbachuu keenyaaf sababa kan ta'e isin sababii kanaaf galanni guddaan isiniif ta'a. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Atauti waan kanaan dura keessa dabalu tokko tokko naasa'uudhaan miti akkamiin akka as keenyoo dhuunfi keenya beektu obboloota meeqa biraan argan namoota meeqatu isin biraatti kufe qabeenya meeqatu isin jalaatti barbadaa'e yeroon keessan meeqatu gubate kana hundumaa itti baastanii gatii itti kafaltanii uummanni keenya bakka hundumaa jiru Oromiyaa keessa inni jirus Oromiyaa ala inni jirus gatii guddaa kaffalee guyyaa har'aa kana arguu dandeenyee jira. Egaa har'a maalirra jirra jenne waan gabaabaan dubbachuu barbaadu. Har'a karaa qaxxaamura guddaa tokkorra jira. Karaatu jira. Karaan tokko yookaan karaa bilisummaatti nu keessa amma karaa kana sirriitti adda baafannee beekuutu nurra jira. Fuula keenya dura yookaan sirna federaalizimii dhugaa ijaaruutu jira. Yookaanis immoo sirna abbaa gonfoo isa durii sanatti deebi'uudhaaf qophaa'utu jira. Kana keessaa kam akkasiin filatan beekamaadha. Sirna isa kanan filachuu feetu sirna federaalizimii isa dhugaa isa afaan keenya keessatti kabajamu isa mataa keenya keessatti ol qabannee deemnu isa abbaan biyyummaa keenya keessatti dhugoomu isa aadaan keenyaaf amantaan keenya keessatti kabajamu isa abbaa qabeenya keenya taanee irratti ajajnee biyya keenya keessa nagaadhaan jiran. Kana akka hin taaneef kana akka hin taaneef har'allee lola guddaatu nurratti gaggeeffamaa jira. Har'allee qabsoo guddaatu gaggeeffamaa jira. Warri sirna kaleessaa sana barbaadan akka inni deebi'ee nurratti dagaagu kan fedhan olaantummaan isaanii kan hafe olaantummaan afaan isaanii fi aadaa isaanii kan hafe ammallee deebisanii nurratti dagaaguudhaaf karaa nurratti cufaa jiru. Kanaatiif qabsoon keenya har'allee dhaabbachuu hin qabu. Egaa wanni isiniin jechuu barbaadu fuula duratti milkaa'inni keenya kan inni dhugoomu tokko taanee yoo deemnuu dandeenye. Sirna kaleessaa sana akka inni deebi'ee nurratti dagaagu warri barbaadan har'allee tooftaa isa kaleessaa sanadha kan isaan itti fayyadamaa jiran. Har'allee nama hidhaa jiru kana beekaa. Har'allee akka isin addana nuunee isin horkaan turre. Akka isin nuunee uummanni keenya akka nama qarreeffannee horkaan turre. Sirni guyyoomaa sun ammallee jira. Sirni waggaa 27 sun wajuutaa ture jira. Har'allee nurratti itti fufuudhaaf illee har'allee beekuu qaba. Garuu kun hin danda'amu moo hin danda'amu? Hin danda'amu kanaaf hin danda'amu jechuun barbaachisaadha. Sirna dulloomaa sana ammallee hin barbaanne. Tooftaa dulloomaa sun har'as nama hidhu, har'as nama dhowwu, har'as waajjira namaa dhufu, har'as nama sodaachisu, har'as waajjirraa isin hiriira jedhu, har'as akkas isin goona jedhanii har'as nu doorsisu. Garuu kun hundumtuu ammaan booda hin hojjetu. Hidhaa yoo ta'e agarreerra yoo hidhamuu barbaachise hundumti keenya ni dhabna jennee walii galeerra miti ree. Amma nama meeqa hidhanii danda'u biyya kana keessatti? Namni yoo meeqa hidhamuuf jira? Yoo namni tokko hidhame ammaan booda hundumti keenya wajjin mana hidhaa deemna moo hin deemnu? Hundumti keenya innee qaamanna hundumti keenya mana hidhaa deemuuf qophaa'a. Kanaaf biyya kana keessatti tooftaa dulloomaan hidhaan nama doorsisan, nama sodaachisan, ajjeechaan nama sodaachisan ammaan booda hin hojjetu. Ajjeechaan yoo dhufe nama meeqa ajjeesuu danda'ama? Nama miliyoona 40-50 ajjeesuu hin danda'ama moo hin danda'amu? Hin danda'amu. Kanaatiif tooftaa dulloomaa sana bira dabarree irraa jennee itti himuun barbaachisa. Tooftaa dulloomaa biraa isaan itti fayyadaman addaan nu qooduudha. Addaan nu qoodu. Oromoo sagama kanaa sagama sanaatiin qoodu. Oromoo isa musliima isa kiristaanaatiin adda qoodu. Ati sababii kiristaana taatee bakka si godhan jedhu. Ati sababii musliima taatee bakka si taatan jedhu. Kun tooftaa dulloomaa nama tooftaa haaraadha. Tooftaa dulloomaadha. Ammaan booda nuyi musliimni kiristaanni Oromoodha kan wajji weenanu.
Kanaatiif tooftaa dulloomaa keessa nurraa fuudhaa deemaa jechuun barbaachisaadha. Kanaan ala immoo Oromoo addaan qoodu, godinaatiin adda qoodu, yookaan Shawaa jedhu Arsii jedhu, yookaan Wallaggaa jedhu Shawaa jedhu, yookaan maal jedhu kun hundumtuu tooftaa dulloomaadha. Kana keessa bira bulleerra nuyi Oromoon dammaqni keenya kana bira darbeera wannoorre. Kana bira darbinee bira deemne diigamuu qaba sagalee keenyaatiin kan jedhu duwwaadha qabsoon keenya malli qabsoo keenya jechuudha. Kanaatiif nu waan baay'ee isinitti dubbachuudhaaf as hin jirru gara fuulduraatti ji'oota muraasa booda filannoodhaaf ni qophooftu. Filannoo kana keessatti ammaa jalqabaatiin dargaggoonni kun kaardii keessan fudhachuu akka dandeessanitti waraqaa eenyummaa keessan baafadhaati qophaa'aati ta'a. Gaafa sana gaafa yeroon isaa ga'u gaafa sagalee bageenya keessa buufnee dhummata ofirraa tafee qalaachifna. Kaanumaan keessaa galla. Kanaaf amma wanti deemaa jiru keessaati wanta tokko duuba dubbadheessan xumura. Hojjettoota mootummaa tajaajisuudhaan mindaa keenya argattu, nurraa nyaattu, harka keenya irraa nyaattu. Yoo nu filachuu baattan, yoo akkana gochuu baattan hojiidhaa isin ariina, hojiidhaa isin baafna kan jedhan jiru. Garuu hojjetaan mootummaa hojjetee dabqa isaatiin beekumsa isaatiin tajaajila kennuutiin mindaa argata malee namni akka kennaatti kan inni muuda kennuuf miti. Mindaan kun immoo kan inni dhufu abbootii keenyarraa nurraati gibira sassaabamaadha malee mootummaan yookaan paartii tokko keessa isaa keessaa fuudhee kan nuu kennu miti. Kanaaf kana nu doorsisuu hin danda'an. Hojjettooti mootummaa mirga guutuu qabdu. Mootummaa kanaan dura ture tajaajiluu dandeessu. Ammas mootummaa ani mootummaa lama yookaan sadii tajaajileera. Yeroo dargii tajaajileera, yeroo wayyaanee tajaajileera, ammas tajaajilaan jira. Barsiisaa ta'ee hojjedha. Ogummaa koon gurguradha malee namni shaantuma tokko kadhannaadhaan namni laa kennu hin jiru. Kanaaf hojjettoonni mootummaa kana taana sana taana jettanii kan yaaddoftan yaadda kan ofirraati gata. Har'as hojjetaadha isinii, boris hojjetaadha, humna keessanii hin bultu, ogummaa keessanii hin bultu, hojii keessanii hin bultu, dabqa keessanii hin bultu, kan isin sodaachisu abadan tokkollee jiraachuu hin danda'u. Poolisoota keenyatti wayi tokko duwwaa dubbachuu barbaada. Poolisoonni keenya maalirraati akkasin nuftan beekna? Maatiin keessan maatii akkamii keessaati akkasin nuftan beekna? Halo. Abdu malam mana sini timu berbat. Ada geser ini. Oso kap Saudi. Oso fal macudi. Oso bio bil ratudi. Akka didati. Kapso bini namoda. Eko isin turan jira. Lati tu lamni nurai jirutun. Ilmaan Oromoo, ilmaan Arsii, shiftaa jaanii dirree irratti fannisaa turani beektu. Shiftaa jaanii. Kalafa Rabbi naa kenni. Abboota kiyyarraa naa irratti. Abbaan fedhe dhufee gibira irratti tuulee. Kan qote irratti, kan facaase irratti, kan haame irratti. Ilboobsisuun kabalu jeen kan bosonatti gale. Akka irraa Oromoon dammaqee bira dhaabachuu dhabuudha. Akka irraa miidiyaa dhabuudha. Akka irraa qeerroo gurmaa gurmaa dhabuudha. Goota meeqa, bareedaa meeqa, jayna meeqa, ilma Oromoo meeqa. Asuma jajuu sana keessatti Arboonyaa keessatti fannifamaa ture. Irraa matina. Har'a dhufnee battalagaa warwaamnee yeroo walii agarru kana dhiira goolotaatti irra dhufne lafee goolotaatti irra dhufne kana dagachuu qabna. Hirbuu goolotaa qabna, hirbuu abboota keenyaa qabna jechuudha. Lafatti hin dhufne lafee hin dhufne malee lafa hin dhufne injifannoon ture akka garaagaraa jettaniif. Lammaffaa sana keessanii wal dhageenyaami.
lammaffaa Oromoon gaafa durillee kan cabe biyya bareedduu tana kan kaasaamame dhugaa dhabeetii miti onnee dhabeetii miti warreen leenjisanis adda addaa hiranis battaalaadhaan koolanis gosa gosa baasanis amantiin addaan hiranis kophaa kophaatti cabsan jechuudha. Wiitaa beeytanii wiitaa jiraa battaadhaan wiitaan takka kophaatti cabdiimi yoo na doogoote yoo cabdi wanni nu mo'anneef geerroo waan biraan seenaa natti biraanchi wanni taankii abbaa isa hayyee sukkara afaan hin nayidee biyya baafne moon biraati wiitaa ta'uu dinnee tuuraa taanee itti tuulle jechuudha. Kana geessumi way wiitaa taana tuuraa taanaami harrallee hambaan hambaa isa hayyee warri sharrii fi shirrii ilaalirraa daale kana geessu warri sharrii shirrii barate wiitatti nu deebisuu barbaada. Tuuraa keenya miitiigee wiixaa nu godhee akka kaleetitti nu gurgurachuu barbaada. Arsii dhageessu kalee gaafa qabsoofnu way wallagga jenne Hararge way jenne Shawaa way jenne Boobor way jenne Hararge way jenne Oromoo jenne falmanne miti. Har'a garuu warri sharrii barate warri shirrii isiirii mallasaarra dhaale warri sharrii warri ideoloojii miliikii fi sharrii mallasaatiin socho'uu barbaada. Wallaggatti lola labsaa Arsii faarsuu barbaada. Intaati Wallagga fitaa Harargee faarsuun intaati Gujii ilmaan ayyaa fitaa Booraa faarsuun intaati ilma jaalatan furrii wajjiini malee Oromiyaaf Oromoo yoo jaalatan Oromummatti yoo amanan Oromiyaan teenya jedhanii yoo abdatan ummata kana yoo boonan tokkummaa Oromoo jabeessan malee Oromoo chirichaaroon bituuf guguruuf qophaa'an jechuudha. Jaajuna dhageessaniini karaa asii gara sibiilaa kana agartaniini akka itti caccabe agartaniini irra dhufne gara akka itti caccabe agartaniini mallayni hin dhabaamne bara. Kenna qotanneemi humna kenna fuula kenna qotanneemi hattuu karaa gara irraa nyaattee adaama mana ittiin jaarratte kanaaf karaa jedhama. Yeroo dhageessu barnoota walitti hafte suuraa jira kannaaneemi. Warra jajuu maal jedha warra arwayee maal jedha nagaan nu gala Arsidan apa tadi kan? Mali. Hah?
duubatti deebi'aa maaloo maqaa dheeraan balleessinaa duubatti deebi'aa taa iddoo jirtan taa ofirra gadi taa bakkuma jirtan taa qeerroo jirtu jawaarin jaalannaafi gara duubaa oositiin haasaa homaatu taasisu gara duubaa sigaa taa'ame idduma jirtan taa'a maaloo taa'a sagantaa keenyan balleessaa callisaamee jara naqattaa qeerroo bakka jirtanii gata taa'ame bakkuma jirtanii faaga bakkuma jirtanii gata ta'a duubatti sittanii tasgabbooftanii teessan taanaan sagantaan asumatti dhaabbata hin deemu Jawaar fa'aas kanaafiyyuu xiqqoo duubatti siqaatii achuma taa'a. Kanaafuu hundumti keessaniyyuu gara duubaa siqaa ol kaka'aatii gara duubaa siqaa nama kamuyyuu keessummeessinu jedhaa jiranii gara duubaa siqaa ol ka'a. Folle inni bina kanarra bakkuma jiranaa ta'anii Beeraa gubbaatti Oromoon tokkodha amanteedhaan walin irroo nuti tokkodha jedhee sangoota wajjin qalanii kiristaanaaf islaamni tokkummaa Oromoo dachee Arsii gubbaatti tokkummaan Oromoo dachee Arsii gubbaatti labsame. Dabsa kaanuu fi wal dabsa boqitee keetti dhukaasi ilaali guddatee tiisin odaa burqisu jedhe gaafa san Oromoo makeenu ammallee isuman nu gurgurataa jirti isuman nu fixaa jira achirraan gara galeetti asiin karaa sirka keessa deebi'ee gaafa gara gale keellaa akkuma jiru warasee horii irraa qalee nama irraa ari'ee maatii achitti fixee guuratee gatiin gaafatti gara galu itti bahee namni keellaa kuni
Heliyoon kun duruu fooni wanni dhufee taasisaa loonii goya loonii sila urgee beektee otoo garaachatti dhumtee hiitee jedhee itti dirtire achi gaggabaabsaa deemamuluu keessan deemu achumaan gara galee gaafa innas aanoleen bira taree asii wannoo bulee abbulee dabbullaan gaafa inni bulee ay dhaabatanii Minilik biyya fixe Oromoo fixe amma galaal deema dhuma keenna haa ta'u jedhee caancuun asii walitti ba'ee laallatee hin galchinu jedhanii asitti gaafa laalan inni dabbulla bule nu ajjirra akkamitti nama kana arguu dandeenya jedhanii sa'a 8 yoo ga'u itti sammataa isheen munichi abbaan tuulaa Oromoo amma yoo dhaaynu akkamitti arguu dandeenya jedhan gaarri kun amma biyyi kun hin beeku gaarri achaanu suni maraabbee jedhan gaarri achaanu kun immoo billee qaree jedhan gaara guddaa dheeraa sankora laalaa gaafa dheeraa maqaan itti ba'e gaafa guyyaa san itti ba'e amma jira yoo laalan halkan yoo itti sammatan akkamitti nu halkan yoo lollu akkamitti loluu dandeenya wanni loluu dandeenyummaan ummatuma keenya jala jira ummata keenya jala jira akkamitti waraanuu dandeenyennaan atiin asii dhayxu quncee hidhadhu quncee si hidhadhu ka achi jiru sun yoo kee obboleessa keellee ta'e yoo qunceen qabaatin Minilik maadhee laajanii akkanatti gaafsan ashannafanii baafan baafan hajaaniin niitii isaatiin baafan hajaaniini baafan haatan irraa booji'anii ammallee nagaarii tabooji'an. Gaggeenee Oromoo maaliif tuffachuuni baruuf qaalii ta'a waan hin taane dubbachuuni. Dargaggoo Oromoo qeerroon badanne wayiifuu kan likkii nu galchuu hidha likkii galee ofiifuu. Maqaleetti galtee kan likkii nuun jette likkii sii agartee. Goban galee eenyu qawwee falmee harkaa qeerroo malee amma goban galee eenyu qawwee falmee harkaa qeerroo malee hinintii seenanii kan nagaarii tagachisiiftee eenanii hinintii seenanii kan nagaarii tagachisiiftee eenanii Galatoon mara asitti ansee yaada gabaabaa tokkoon dabarsaa. Yaadni dabarsuu barbaadu yeroo ammaa kana diinni yeroo kamuu namni diinni Oromoo irratti xiyyeeffatu jabaa Oromoo akka ta'e gaafiin qabu har'a waggaa hagaa maqaa kaanu Jawaariin dhufaa har'a jeequmsa jira hin baay'inaa jedhanii yookaan odeeffannoo dhaga'ee. Nama namni keenya diinni alagaan sodaatu jabaa keenya ta'uu kan beeknuuni sodaa alagaatirraa kaanee jabaa keenya beeku. Wanni dhaamsa dabarsuu barbaadu warra Oromoo ta'anii dhaamsa dabarsuu barbaadu Oromoo jaalatanii jabaa Oromoo jibbuun hin ta'u. Jabaa Oromoodhaa jibbuun Oromoo jibbuudhaan addaan bahee hin laalamu. Oromoodhaan walii galuuf jabaa Oromootiin walii galuun barbaachisaadha. Kanaafuu warri Oromoodhaan walii galuu barbaadan warri filannatii Oromoo barbaadan hundi keessanuu jabaa Oromoo